Nama akkaawuntii kana hin hordofne durbitti taphachaa moolti. Amala keessoo dubaraa isa dhokotaa kan jedhu waliin ilaallaa inni tokkoffaani dubarri qaqqaanoftuun illee ho'a siif hin qabdu. Ofii kee ta'uu yoo si miidhamtu. Inni lammaffaan dogoggora hojjettee osoo jirtuu iyyuu itti dabaltee si miidhuuf booda hin deebitu. Bilchina qabaadhu. Inni sadaffaan durboonni dhiira ofii isaarra ishee caalsifatu hin jaallatan. Dursa ofiif kenna. Afuraffaan dhiira dhokotaa hubatamee hin dhumne hunda isaaniitu jaallata isa hin tilmaamamne. Inni shanaffaan dhiirri dhugoomfannoo argachuuf yaada ishee gaafatu baay'ee ishee aarsa. Isheen yeroo ofitti amanuu jaallatti. Yaada namaa irra isa hin dhaabban. Ja'affaan arjummaa yeroo baastu akka dadhabaatti si ilaalti malee gatii siif hin laatu. Torbaffaan dhaabbii fi bifni kee waa'ee kee waan himuu qaba dubaratti. Yoo jabaa taate yoo ani dhiise iyyuu nama barbaadamaadha jettee yaaddu waa'ee kee. 8 yeroo muraasaaf akka isheen si hin argine si yaaddu yoo taasiste hawwamaa si taasisa. Dubarri yeroo ati ishee kontaaktiin goone hin quunnamne ni aarti. Akka ati ishee argachuuf yaaltu dhamaatu barbaaddi. Waan barbaaddu hin ibsattu. Akka ati sammuu ishee dubbistu barbaaddi. Dhoksattoolee 7 akka dubarri si dhiistee siin hin barbaanne mul'isan sitti hima. Inni jalqabaa ergaa meesajii kee argitee yoo siif hin deebifne akka gatii qabeessaatti siin hin yaaddu jechuudha. Lammaffaan dhiirota kaan biratti kolfitee yeroo itti dubbattu darbitee qalbifatti yoo ta'e bakka gadaanaa siif qabdi jechuudha. Inni sadaffaan yeroo dabbaramtu qofa siif bilbilti yoo ta'e dursa bakka jalqabaa siif hin laattu jechuudha. Karoora lammaffaadhaati jechuudha. Inni afuraffaan oollaan si waliin hedduu dubbattee yeroo qaamaan argitu immoo qabbanooftu yoo taate xiyyeeffannoo argachuu barbaadde malee siin miti jechuudha. Shanaffaan gochaa isheen gatii siif hin laattu yoo ta'e kan argatte caalaatti kennite. Kanaaf akka dadhabaatti si ilaalti. Ja'affaan yoo siin hin kabaju taate dhiistee waan ati hin deemneef waa'ee siin nanhabaa hin yaaddoftu waan ta'eef. Torbaffaan waan baastee yeroo kee kenniteef akkas taate. Akka nama hojii biraa hin qabneef waan ishee qofa irratti xiyyeeffattuuf. Dhiira akkasii durbi tasuma hin dhiistu. Inni tokkoffaan dhiira dhoksaa ta'e salphaatti hin hubatamne durboota baay'eetu barbaada. Inni lammaffaan dhiira akka isheen isa yaaddu taasisu kan yeroo hundaa itti hin argamne hin dawwalleef. Inni sadaffaan dhiira ofiisaaf dursa kennu ishee osoo hin taane ofiisaaf jalqaba isa taasisu. Inni afuraffaan amala ishee isa hamaaf dhiira obsa hin qabne tasuma dhiisuu hin barbaadu. Inni shanaffaan dhiira kaayyoo jabaa qabu hawaasni kabaju dhiira durboonni kaaniyyuu jaallatan tasuma hin dhiistu. Inni ja'affaan dhiira akka isheen daftee itti dhiyaattu ishee hin taasisne. Dhiira akkasii argachuuf dhamaati. Inni torbaffaan dhiira gochaa isaaf murtoo isaaf mirkaneeffannoo dhugoomfannoo ishee irraa hin barbaanne sirriitti kabaji. 8ffaa dhiira ishee kunuunsuu hin baasne kan aarsaa guddaa hin kaffalle. 9ffaan yeroo hundaa ishee gammachiisuuf kan hin dhamaane ofiisaa dhiira kabaju tasuma dhiisuu hin barbaaddu. 10ffaan dhiira yaada ishee baruu danda'u osoo isheen ittiin himatin sammuu ishee dubbisuu kan danda'u. Qajeelfamoota kana yoo hin hordoftu taate ni goyoonfamta bakka buufamta namoonni itti fufiinsaan sitti fayyadamu. Inni tokkoffaan tasuma ishee argachuuf hin dhamain ishee hawwadhu yeroo dhamaatu gatii kee dhabda akka isheen si barbaaddu taasisi kanaa achi adeemtu dhiisi. Inni lammaffaan miira kee cufaa taasisi miira jeeqamaa fi aarii hin mul'isin yeroo kana yoo isheen taphatte iyyuu si hubachuu hin dandeessu callisuun humna tootu qaba. Sadaffaan dubbii isheetti amantee jaalalaan hin booji'amin gochaa ishee ilaali sin jaalladha jettee yoo siin hin kabajne shakkii tokko malee dhiisii deemi. Afuraffaan ishee qofa jettee hin maraatin isheen deemuuf yeroo kamiyyuu qophooftudha. Jaamaa hin ta'in namni dhiisee deemuu danda'u hin tootamu isheen. Shanaffaan ishee caalaatti investii hin godhin yeroo aarsaa guddaa isheef jettee kaffaltu baay'ee dhabuutti si geessa malee ishee argachuutti miti. Ja'affaan yeroo hundaa of ijaari gati qabeessa ta'e yoo nama olaanuu jabaa taate si dhabuutti ni qaanfatti. Torbaffaan yeroo sin hin kabajnetti homaa dubbachuu sababa dhiyeessuu sin barbaachisu salphaadhumatti irraa fagaadhu ishee hin loliin kan biraan bakka buusi. 8ffaan amanamummaa yoo siif dhabde hin obsin yeroo si sobduu fi nama biraa waliin ciistu isheen xumurteetti carraa lammaffaan hin jiru. 9ffaan dhoksaa ta'uun itti fufi yoo isheen waan hundaa kee hubatte fedha siif dhabde akka isheen guyyaa guyyaadhaan si baruuf yaaltu taasisi. 10ffaan ofii kee jalqaba godhi nagaa kee galmoota keef dursa kenni yoo isheen kana hin kabajne dhibee qabdii jechuudha. Kan inni dhuma dhiira akkaawuntii gorsa ogeessaa jedhu kana hordofu tasuma dubarri dhiisuu hin barbaadu sababni isaa akka inni ishee hubatu taasisaa jirra waan ta'eef. Bilchaataa ta'uu yoo barbaadde nu waliin tura addunyaan dhoksaa kana isin hin barsiistu waan ta'eef.